مو جارة ثاني تبغى تشوف بس أنا عرفاتي وجين تا عرفات ولين تايوان أنا عرفاتي وجين Kan jirtu asla siyuu argataan jiru siyuu dhageessee argataan jirtu bar maal eegdi ganaa laayibiseentii عرفاتي وجين قرأ يوزي لما موت سرتكو يوم موتن إنتيسا duutanii laa jiraatanii mootan jiraatanii عرفاتي لكيفاتو لا لكيفاتو أنا أبي بوسين برا يرا ما ربا ولا طلع طلع إيه نمبرها يعني بوسين برا يرا والله عنده مالي nadu kube akala nama nasuku mudabe yenangan ni bapa baru tu ganti ke terus saya dapat ke lalu makinan galang akas lanjut wallahi billahi miazan sinune tahu so lagi kan ke lalu kober duddan tahu dan tapi amma lanjut wallahi wallahi kami bar odo dapat ke lalu galang patami dabba sanar ke gawa gemi kiyati dabba ke jenne ni ammo iftaroonni kan keenya hojii qabaniiti taphattan taphadha ini lagi Arafatnya timah Arafatnya lagi fat Arafatnya kan toko korre yo Arafatnya nanti maki mau yang naya cu maki ergum be itu akan kami tidak sering ergini Ati silsila akaunti sidalte odoan ini jarti tiana tu bulchama lesin nambul kita odiyattu amma lagi fat tuka yo Arafatnya mau yang ne jarti lama fasrat tifu seafood yo nu mau yang tan sidisa Habibi, I am not needing the refugee. Sorry. Mama berarti wada waligal baka kalian nugesi baka bisani san. Ergi kat, ya. Anak erga koi. daddafa saatiin qabnu Maal godhatti sila maal haasofti sila ta'eessa. Maal bijar sa urdati ke argu. Okay, koya kabinaati. Asii haada. No, koi sirrii. Abo ergu wallah tani. Asii kan isi jiraata asitu gadaan jiraan maal beekare asii irratti achi ergaa jiraan. Ani gadaan jira kaa'e. Haroon bakka beektu. Baabili warri gadaa hundi keessa koppiliitti gora. Koppiliin gootanii nama dhibba saddeet jirta. Koppiliitti gora warri haadha baatee biriirtan bakki biriirtan haadha siree biriirtan. Warri mana kiyyaa hundi keessanuu shar godha mooyamuu qabnu mooyachuu malee okay let's go. dursaa jirtanii hanga ammaatti Mooyachuun nurraa hin taqabbeen bakka waayis mooyamuu amma sadiin baay'ee isaan moosisaa Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Gargaara hundi keessan. Bara maali qiyaamaan gabbuute sila. wal gargaara Ijoolleen kee maal taate? wallahi amma rifachiisaa Yaa aboo warri mana kiyya taa'aa. Ijoolleen tiyya dhibba saddeetiin baatee mee jaddisi ijoolleen tiyya jabaatti. Yaa tokkoffaa jirtan dhugaa. Anoo. Aboo ijoolleen tiyya jabaatte maashaallah wallahi maashaallah ijoolleen tiyya waan marraa mataa ol naqabdanii ijoolleen maatii bismillaahi maashaallah Haala baatee giifti hannameeti ilaaltaaf godha isin. Ijoolleen mana kiyyaa wal marraa mataa ol naqaban. nama ofii hin jirtanii bar Nama kuma tokko 500 jirtan kun yoo taaf godhee. Laala isaan kuma makii bira kuma takkaaf 500 jira. Nu bira meeqa jira? Nama meeqa jira? 500 jira. Itti fi isaan kaala. Meeqa jira? ana bira kumaaf 600 jira taap godha warri na biraa sirriitti Walii galaba nama guddaa. Share godhi lubbuu share godhi gara jaarsa keessanii jira miti biiftuu share godha. Yaa share godha gara jaarsa keessanii. Tapi gootanii ana bira ayyuu nama kuma galtanii maal taata? Naan kaafachiisina biiftuu sabriyyaan gara jaarsa keessanii jira. Jaarsa keessanii yeroo hundaa. Illee afurshii. nam lama tanqate maakii biraallee kennaa Illee qabdanii wal faddaa nuudhumatte Ababa afur gaasa ababa. ifaan muhee ooroo galatooma wal faddaa ijoolleen Dubaay hundi keessan as goota taapbii goraa gaafa gadaa ijaallaa buutan nyaanni bilaasha kooloo bara warri Dubaay. Aywatii qibsii waa hunda bilaasha isinii kennina. Aywa amma asirra maal gootan sirriidha wanni kamiinuyyuu ni hirreeti wanni ni hirreeti hin jirtu. abaaboolii kennaa wallahi abaaboo Any give triple guys let's go. Triple. haasoftanuu giiftaroonni bakka Yaa bulan gada seenaa barreen gada meeti giftaroonni duratti deemaa jiran jirtan suura gada. naati mee nu dhiisi Dhaqqabne haala baatee gootitti goo dhaqqabne. Gargaaraa malee haara waan qabdu. Let's go. Haala baatee goota barati jegna. Habibi maal taate anaan dhaadadhu sin jedha bar. Kanaafi bara dhuu kunniin miskiina amma haadha seenatiin makii miskiina waa takka akka Anaan dhaadadhu.
Haati seera ba namni wal gargaara. Kan koommanni yoo maasii argite. Wal gargaara guys. Kuma sadi. Dhuma tokko nama beeku Ameerikaa kana Ara kuma sadi haadha. kuma sadi kutaa akka taatataa Aftaamii jalaan xaggaalee Seensisaa wal luqixxeessaa. Isee dura Maata achi gabboo eeggattan sil. Akka waan waa giiftiin kennameeti moo taabtaabina? si abdadhee biyyee na nyaatte haadha faate. Waa takka biyyeen sun nyaatin na abdadha mallee waa takka. Don't worry. Iskireen bilaa yeroo sadi gattutu faafaamiti. faam taabtaa godhaa hundi keessa. Gisee sadi qofa iskireen bilaa lama sadi takka. Haadha faate abdadhee tiniin jaartii xiyya harkatti beekunu. Si dawwala. Wi-Fi hudduun itti buute mokka malee ofiisan. Akkas. Guys, let's go. Beera itti dawwala kan nu baate jiranii jiran himoo minaamini kan. Gannu baasi. Maal isin qabeenya qabdi maal qabdi gabbaa? Haadha qabeenyaa na si'a namni baran ammaatti Mataa laafti harkaa nyaanna yaa'ituma itti dawwala. Qoyaa maal mataata wallaahi nama kun hundaan teessanii silaa taabtaabiin meeqa ganuu qabdan nuti bara. Deema taabtaa godhaa. Nama beekan silaalaa. Meeqaan? 5,000. Mashanan sana nu seensisaa nuti xiqqoo. Ara faamini warri mana keenyaa warri mana kiyyaa mee sheer godhaa mee harka keessan argaan jiru sheer godhaa sheerii keessan waa takka argaan jiru Mashanan jedhamu sana nu seensisaa. sheerii keessan waa takka argaan jiru faamilii 5,000 guys 5,000 gunnu. sheerii keessan waa takka argaan jiru Yoo 5,000 warri ana biraatiif asli biraa bichaan osoo taaptaap gootanii asias hin jirru gara Akkanatti mashan nu seensistanii. osoo taaptaap gootanii asias hin jirru Faamilii nama dhibba saddeet irraa jirtu himaa kaaffii goone dhugaa. iskireen bilbila amma jala kanaa warri taaptaap godhaa jirtan argaa jira bara maqaa warra taaptaap godhaa jiru Dhuufaa. kun asii isaa bara 5,000 akkas taabtaabiin 5,000 aboo hin machaachuu. Yookiin akka duraa miti kan sheer godhu kan taaptaap godhullee sii baasa Alfaadha wallaa. Kun mashan sansi. Nu eegaa please. Haadha faate si abdadhee biyyee na nyaatte. isaan illee taaptaap hima malee barbaada takka wanni yoo waa mee Arganne wallaahi arganneerra. Maal argattan? arganneerra Waan jechuudha arganne. maal argatti Haa ta'u arganneerra. taaptaap arganneerra hin jenne sheer godhaa Oduu waa'ee. Warri bakkee bira jirtan haadha seenaa bira jirtan haadha faate. Eenyu akka ta'e Gadaa foonoo godhaa asiin dadda harka kiyya bira. Daadhii nam tokko. Fooloo na tolchaa ijoollee. family please share taaptaap koppilink share taaptaap koppilink Fudhatanii oofii. taaptaap fi koppilink godhaa Kuma garan isin. Maal godha trippili gilaabina? guys trippili waan tokkotu iyyuu deemaa bar waan Warra mana kiyyaa nu malaalame. Tokkollee taate sadii. Haadha seenaa kuma galtanii. Look my family. waan tokkotu iyyuu deema guys maal taatan dhiisaati taaptaapi trippili irratti jiru waan xiqqoodhaan bira gadi taruu dandeenya Family umutii kana nalaala. Ara kuma guutanii. Guys taabtaab godha dhugaa maaliin taabtaab godhaa jirtan gin nama dinqa wallaahi. Ijoolleen arsiitiif ijoolleen jimmaa ganduu manatti ol ijaartee haadha seenaa jala teessee taaptaap godhaa jirti. Galatooma alfaadhaa. Aboota tokkoffaa jirtan. Tokkoffaa jirtan Ani guys. bira iyyuu nama kuma tokkotu jira taaptaapi maaf akka hin goone hin beeku malee Ahmed galatooma alfaadhu. Sada bar tirippiliiti sin jala darbe malee galatooma alfaadhaa ta'u. wallahi nama kuma tokko jira maa taaptaap hin goone garuu kanan mooyannan nu qaxxaani guys ka gixaatiiti Abdii dinaa dabamtanii. Laala dabamtanii. wallahi kanan mooyannan ka gixaatiiti odoo isin nama dila kanaan teessa Isin jaallanna wallaahi isin jaallanna. Naannoo dhufneemi kunoo isin jala taa'aa jirra. Galatooma amma laal waan dandeessan ishee asirratti 5,000 guutuu qabna. Inuma gootan. Sodaatiin Biilli afur kun nama Huseenaa kennan kiyya. abaaboon lama yoo maakii biraa kennitan ana biraa yoo lama kennitan ganaadha moo obsaa waa'ee ijoolleen koo miira keessa jiru obsaa. Galatooma alfaadhaa. Ilillee afur kenna. Isaa baay'ee isa ababaa afur guys Sana rakkoo miti. Obsaa sadiin habaa hin ababaa afur namni gara garaa ababaan qabdanii ababa mal deemu Lolaan qabdu ati lubbuu. naaf yaadi qoy mee trippilii irra wannattaa qoy wal gargaara sadii amma. Ati shingilee miti warri ijaarsa qabu akkatti nu garafaara. Lolatti ishee Wal gargaara sadiini guys. lolatti sheer godhi jedha sarraatanya kenna teeta. Sodaa ta'e intalli akka naamusaan bul. guys trippilii wal gargaara
Ahmad Imoti. galatoom ulfaat. Ahmed Trippil da warri mana kiyyaa wal Ijoolleen jimmaati ijoolleen Ara artii. trippil. Wal ijaartee tiniin jaartii jiran. Natuma. Guys, sakandii 37 trippil qaba. akkuma shanii adabbii. Bibbillee manii gaaliin takkaallee wanni asirra darbitan kaminuu sadiin baay'ata. Abdiin keenya wal bira jira bara. Trippilidha guys. Ijoolleen jimmaatu ijoolleen Kana artii. yoo nu mooyatan qixaati guys. Inni gift trippil. Abdiin keenya wal jala. Illee nu dursanii iyyuu malee nu dursanii. Galatoomnaaf yaati. Wallahi galatoom. Waantu qaba nuti adabuu qaba. Wallahi galatoominaaf yaati. Kottu. Kottu. Kiyyuu Mangistii, thank you so much. Dhaggeeffadhu. Ahmed mana Museenaa bira jirtu gilaavii qabdaa. 30 irra kaa'e ishii 30 irra kaa'e gilaavii. Fooloo naa taasisaa. Welcome. Hundi keessanuyyuu warri isa fooloo Kuma gootan. saddeetiin boonu jiru. Kuma saddeetiin jira. Tammi godhaami. Hundi keessanuu ishii warri mana keessa. Tammi godhaa hundi keessa Amma mooyatamaa jirra osoo isin teessan. Mee taaf godhaa askiranii bilbila. Yeroo sadi taaf godhaa. Maal jettan haala seena? Chaarjii ma isinii kennuu dhufe? Guys, gizee sadi taaf godhaa. Taayimingi nu asaasataa jiran Oromoo asii taafta. Amma nama kana hunda keessatti gisee na ergatta xiqqoo man salfattanii. Hundi qofa mooyatamaa jirra guys. Taasee baraan. Dargummaa biyya Mangisti. Wal jala jira faamilii wal jala jira. Jaartin Qofa mooyatamaa jirra guys. Waan Umuseenaa dhagee. Ahmed gilaavii qabaa. 30 irra kaa'e jeen ishee amma kunoo 30 irraa kaa'u. Okay. Gilaabii sana ol darbi mee Ahmed Toppi waan na biraa jirtaa. Akkam waan nuuf gilaabii sana ol darbi. 30 irraa kaa'u. 30 irra kaa'ii siin jette. Oi, 40 jirra. Amma kaa'e. Gilaavii. Ahmed. Gilaabii ol darbi. Ara Ahmed. Lucky. Ara Timi. Ahmed. Gilaabii kaa'ii kaa. Ahmed gilaabii. Wayyo. Ashee kunis silkii biraa deeme. Ahmed. Kutee. Gilaabii keessatti nu kennitee bar nu dursi. Isaaf hin gallee bar. Kutee. Guys, Waan kun asii puush na godhaadhaa bar. dhuma eegaa. Dhumarra eegaa. Nutummoona. Firan qaban. Tokko moonne maqaa nuti moonne. Gilaabiin barbaachisu jedhee Alkoo ida'amsu deeman Ahmed. Ay, nun laallatu. Wayne koo hin dhaamsina. Ahmed gilaavii qabaa, kiyyaan gilaavii qaba. Mana kiyyatti. Ahmed si biraa gilaavii qaba. Kiyyaan na biraa gilaavii qaba. Kiyyaan gilaavii qabdaa 30 irra naa keessa boota. Maakii adabbii kenniif adabbii kenni. Adabi. Tokkoffaa adabi, lammaffaa sadaffaa adabi. Follow tolcha TikTokii kiyya kana jaartin narraa fudhate kan. Doktoriin wal dhabneerraa waliin dhabdanu abshir wal. Kuna follow na tolcha kana. Warri na wal dhabu na akka wal naan dhabuun barbaadne as jiraami gisee hunda kanaa dhufa follow tolcha kana kunoo bakka hin jiru warri barbaadan. Seenaan maal taate? Haala huwa. Maal jette mi'oot jara qabachiisu. Jara qabachiisiti na dhagee. Adabbii kabbaad miizaan katee akka nuti illee booda akka nu moomuun amma isi mooyatamtan kalaas baawuriin keessan zeeroo ta'e taaf godhaa kaman ta'a. Adabi maaliif jennaan boodas yoo nu qaban nu dhiisa waan Kan jirtanii taaf godhaa. Dhaggeeffadhaa adafaate. Luktu kaate qocci bidiggi 300 hojjedhaa. Maal gootan nuti iyyitan firan qabdan. Fannifamtee dhaggeeffadhu qofa. Adabbii lammaffaa. Maal jette haati faate? Taap godha warri nu moosiftan. Adabbii lammaffaa. Adabbii lammaffaa qaaraa 10 nyaadhaa. Haay booda yoo nu qaban nu dhiisaniiti malaaffisi gaa'e. 10 hayaatan. Museenaa miira keessaa fi moomuun. Miira keessaa baay'ee lubbuun adabbii sadaffaa. Akka keeriif akkana isii godhaa jira garuu keeriif sareetii. Maattu akkas ijaa jirte lubbu. Habiibi dhaggeeffadhaa dhufaate qaaraa 10 nyaadhaa. Sadaffaa. Sadaffaa cufadhaati dukkana keessa ta'a sagalee keessanis isinis arguun barbaadnu nuti. Very nice. Guys, tap godha. Dafaa cufadhaa dukkana keessa ta'a. Maal Ayyaanne reeffi yaada jiraan ture. Saayinaa aslan. Miizee afur. Baabaa furnuu kenna.
Isini barodo isin gargaartan amma qaxxaamina ittan malee maali waliin gargaarre isin bari isin Adabbii fudhadhu nuti siyaasa. Aye, dukkana keessa na Guys, triple ammallee wal gargaara guddoo. Saayinaa deemaati adabbii nuuf fudhadha yookaan triple guys, triple. Tagaagalu. Sekeendii dhumattee dhaba kanaan booda adabbii fudhattu moo maalis laa? Trippilii ka. Trippilii. Firii meeqatee? Toltaa gama kisti. Trippil jedhi Habiibaa amma isaa Afrikaan si fuudharee amma. ilaaluun kun sirriidha amma nu adabbiitti kennaarra. Eessa Deema adabbii fudhadhaa nu laallatu. Taayin harkatti duutaa waan reeffitti na. Waan nuuf hin qabnu nuti fudhadhamnaa deema adabbii nuuf fudhadhaa. Haadha faate kee adabbii fudhadhu. Tokkummaa kiyya rabbi mataa kee walaa qabu thank you so much goota ko. Wanni akkana fidee akkas nu godhe isla. Ilma sanyii mootiti. Eenyunni? Sodaa. Habiibi asin dhuftu atin beektu bakka intala keessanii kana karaa baddee. Ay gandummaan qabu inni by the way qaxa qaxi bulchi jedhee maqaan nu badaati jala olii gad deemte. Gurra lafarra harkisii gara finaan jedhe haalan geeroo fi biyyarraa fidadhu. Dhugwaachisi waa tokko omti sirraa jijjiirame hin jiru. Ana bar taaptaabiin godhani bar rakkoo warra mana kiyyaa nama kuma tokkoon ta'ani taaptaabiin dhibbi sadii yoo ta'u jedhamu. Rifatina achi gilaabii qabnaa. Tokkummaa rabbi si haa milkeessu habiibi goota. Biyya Suudii taa'ee isin sodaachisa akkanatti.